mootummaan Itoophiyaa fi bulchiinsi Tigraay dhimmoota waliigaltee Pretooriyaa danqan irratti marii ta'aa jiru. mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi bulchiinsi yeroo Tigraay haala hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Pretooriyaa irratti mariirra jiraachuun barame. Marii cuunfaa jaarsummaa gaanfa Afrikaa AU Finfinneetti ta'amaa jiru kanaan dhimmoonni hojiirra oolmaa waliigalticha danqan jedhaman akka irratti mari'ataman ni eegama. Waliigalteen nageenya Pretooriyaa muddee 2021 qaamolee lamaanii mallattaa'e waraana kaaba Itoophiyaa hamma adeemaa turetti xumura kan godhe ture. Waliigaltee kana hojiirra oolchuufis danqaaleen kan mudatan oguu ta'u kan hordofes muudamaatiin booda gamtaan Afrikaa jaarsummaan gidduu seeneera. Tibbana paartii naannoo Tigraay bulchu TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti wal amantaan hin jiru jechuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa dubbatanii turan. Obbo Geetaachoo kana kan kaasan ministeera muummee Abiy Ahmed fi aangawoonni bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliigaltee Pretooriyaan booda hundeeffame marii geggeessaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennan irratti ture. Bulchaan kun liqii gaafannee turre garuu fudhatama dhabeera jechuun miidiyaatti dubbatan. Liqii fudhatanii maal oolchitu? Yaadan jiru akka jiru ifaadha. Walumaa galatti amanuu dhabuun jira. Maallaqni kamuu dhufuus hidhannoo hiikachuuf fedhii hin qabdan. Raayyaa keessan ciccimsachuu feetu. Walumaa gala wanta hedduutu ka'a. Komii obbo Geetaachoo dhiyeessaniif gama mootummaa federaalaa wanti jedhame hin jiru. Erga waraanni waliigaltee Pretooriyaa booda goolabamee dhimmoonni akka qarqaarsa namoomaa, hongee dhimma lafaa lixaa Tigraay, dhimma baqattootaa fi kaanis dhimmoota muudama dhaalaan ta'anii turan. Naannichatti ji'oota ji'aan darban keessatti namoonni 400 ol beelaan lubbuun dhabuun isaanii kan gaafatame oguu ta'u gargaarsi kan geggeeffame gargaarsi namoomaa dhiyaatus gahaa akka hin taane komiinii muudama kanneen hordofes dhiyeenya kana obbo Geetaachoo Raddaa federaala Itoophiyaa wajjin mariin garlame adeemsifamuun hin jiru jechuun himuun isaan gabaafameera. Kunis dhimmoonni rakkoo ta'aniiru jechuun isaan keessaa hanga furamanitti kan itti fufu ta'us kaasaniiru. Marii gamtaa Afrikaa hoogganamee ta'amaa jiru kanarratti pirezidaantonni duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa fi kan Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo akkasumas argaman adda Ameerikaa Maayik Hamar jaarsummaan keessa ture. Mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uun Ambaasaadar Reediyoon Huseen, Ministeera Haqaa Geediyoon Ximootiyoos, Ambaasaadar Tashomee Togoo fi kaanis hirmaachaa jiru. Naannoo Tigraay bakka bu'uun ammoo pirezidaantiin Geetaachoo Raddaa, Jeneraal Taaddasaa Waradaa fi dura ta'aan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi kaanillee hirmaachaa jiru.